كونا والجابسو ورفو لرهون كنا في بربي أما وانتم ما نورمان بلسوم ما نوين جرفو ومتك ملال جندو بكيا ستا كنا والجون أكمين بكتوك جودة دام أجايبه أنو وامبا إدو بتشو دندام أجرو وامبا إدو بتامو قد بوته ومتا ونو تاتا anyways I don't care America one day maru TikTok ini cuma enulen argo enulen ambeku garu it's just ba ena magad sisa hagana wal gabuson is so sad anu yoruba ewa argo fa gana dubba enule dubile kase onu yacho fimiti garu haga makka wal kesu rat hunyu it's very sad ba ena ya namni naman tikese je khaybar fi بولا أنا ما قلت وفي 90 سنة بيتي أنا واتك قدون دندان أني كليس سمنجرا ينقد سمنجرا وانت إنسان نارجن وانت نانجن وانت تك والله جريني ما تاكي في ستي وانت جيجرا من جلو مور أكنا كذي نعرف سن درانو نجيبي ساجرن درانو سبيلا نقول أجرا سيجرين dubartiin barbaadugaa hunnan qabnu bar rabbii jedhu dubartiin haadha dubartiin obboleetti dubartiin haadha manaa dubartiin ijoollee yoo rabbii isaanii kenna dubartiin tana cabsuuf bakka maaf akka walirraa namni huju dadhabbii malee qabu jan argaa beektaa hin laalla bar hin argina hin dubbannu jedhan malee we see but we listen we don't judge waan jedhanii asirratti akka challenge deddeemaa argite hidna geenna garuu hin dubbannu maaliif gadbuun barbaad alfakki gadbuun barbaad gadbu akkas onno jechoo araba waama annamallee arab sodaan dandenne fakkan arab sanillee fedhu garuu ennaagre yeroo tokko mo bakka dubbatu qabda way it's just doesn't make sense ma fakka agana sitti jajjaba nambe kon rabbi lismi ala yaitu fadheet man barataran beeta asbiille عملكية متي كوني جودي سخية سميتي إنما وجد نمنك زين عربس تاي ولا عربسو تاركة ولا كنا ولين أو هنا جودي سخية أيزون بياما سيرومان أما نيكاس سيرومان وانس نقول أتجاف سن سكومان دبر إنت لا سكومان دو تاتا مرة سكومان دو no أنكو فاسيل سكومان دو سرّا دو جوكا بقاف سن دوغا قافت سجى mana warra keetti dhaqanii intala keessan nu kennaa jedhanii kennamte ati sikkomando dubartiin gosa hin qabdu jedha oromoon argite dubartiin warra dhaqqisan taate soo ati intala sikkomandooti warra sikkomandooti waan kana sirra kutu wasirra dhaabsisuu qaba warra ganda keetti waliin haasaanii nama gugurdaa waliin haasaanii waan kana rakkinni illee jiraata rakkinna kana gattaanii hiikuu Tani warra ganda yaati miti bar warra ganda isinani wala warra ganda ya itu warra kabaja jechuun hararge majalet ka warra hararge miti nimbe wala hararge to isani to animbe ni yo maybe waan oromia keessa dhufan natti fakkaatu khara sudani kana maybe dhufu dandana I don't know akkasuma fakkaatee kan beeku garuu rakkin oduu namni gugurdaan rakkin isaanillee gaafate maal akka rakkin qabu gaafataniit rakko kan oduu hikanii dhaabsisanii baay'ee bareeda just namatti hin tolu hedduu nama jibbisiisa hedduu I swear hedduu si jibbisiisa hedduu dhugaa suudaanii keessatti warra xurumbaa fuusanii jechaa jiran kun koomenti jedhe suudaanii akkas bareeddullee hin jirtu lakki ijoolleen babbareeddu mataa argu taasoo are bismillaahi bar way malkeella way birreelloo jee warra na arrabsu kun osoo takka way maallaqa baate way bireedan bar tokko bar tokkoof jetteetti illee dhiistaa bar waata kan qabani bar ada ma follow da gadisati bloki godhe sodaadhe na arabs nalle na rasu follow na godani da ni jere to mizana ki ya gambusu sodaadhe ganda salpo ganda salpo gandatti takka jira betta wolgani bi anjiru kana foot scratch ani ganda foot scratch awwatu jira namni gurraaleen kun warri suudaanii kun achi walgaanii kun ta'aniituma guyyaa guutuu shaayii ajajataniitti guyyaa guutuu achuma ta'anii sigaara maxuuxaa makka haasayaa oolu. Assalaamu alaikum. Gannattiin tolchas ganda baala tiktookiin tun gandan taane. Yeroo jalqabaatiif har'aan tana nagalchitee maakii galatoo ulfaadhu. Akkami naga qabdanii? Nagaa wallahi fayya.
Maal jirtan nagaami? Jiro alhamdulillah. Nagalchi abdi or anyways Maaki barate Jaina bar mashallah. Jaina bar jal masanu manu mai bagrat haga ammatti harka miidiyaa kanarraa harka kan ooluun kan ka'e hedduu maal akka taate jechuudha. Amma si daddabnee jirra bar si daddabne akkalaas firraa si dhiisuu malee waan biraa wanni takka hin jirtu. harka kennachuu hin deemtu lakkisin amma YouTube irrattis guddataa deemaarani. Yaa banne diddeeman. Ani ka jedhoo maaki drama sanni maa hojuu dhaabde baay'ee bareetti dandeetta dhugaa rabbii amma wannoo amma gayya oliyaa sanniin YouTube irraa fuudhu jirani miti fotoonnoo sanniin drama sanni wannoo takka fanni lallaalee bas hedduutu dandeetta bara. Yaa ni hojjannaa qoyamma xiqqishoo biizii ta'eeti beekte anamma YouTube keenya irratti. Yaa hojjannaa. Waan post godhuun qabaa bara qo'isiniif post godhaa guys. YouTube keenya hedduu subscribe godhaa jirtani galatoomaa ammallee subscribe. Wanni feete namni fedhe waasiin jee deebisaa inuman deebisin qoosa deebisaa akka qoosaa gootee hun deebisin gana deebisumaa hun deebisin asala. Irraaf qosadhu waan sanirra yeroo hedduu waan kana siima jee ol nan galchitu namni keenya kun xiqqishoo hin bilchaanne jedhi yaade wallahi maal jennaan diraamaa tokko irratti jaartii namaa taatee diraamaa hin daleedaa haadha taatee hin daleedaa duriyyee taatee illee diraamaa hin daleeda jechuun duriyyee taatee daleeda waa hedduu taatee daleeda sun diraamaadha malee sun aanaa miti bar diraamaa namni achirra gabbana akkas ta'u turte akkas ta'u diraamaa namni si arrabsu akkam jettee drama. Karaa teessanii bara dhulutu sirraa kaffala. Hunda caalaa wallaahi ibsaan baguma ibsaate wallaahi hedduu jechuudhaan bakka biraatti yoon isa galatoonfadhallee waan bakka sagaleenti yoo hin dhagaamneef asirratti nama dhiira jechuu wallaahi dhuguma dhiira rabbiin jechuudha walii sinaa qoodee. Umri rabbi sinaa dheeressu isa keessattuu qajeelee haa dheeressu isa hedduu nama hedduudha itti boonne hedduu dhiira fakkeenya hedduu nuu ta'e wallaahi laziif. Gurbaan jawaadha. Akka yaada namaatiin akka gartee namni shira xaxee waa meeqa godhee waa meeqa godhuun waa meeqa afaanii isa baasuu ture hedduu nama jabaadha wallaahi maashaallah. Yaa dhugaa rabbeeti sirnya qaba dhugaa sirnya beekaa. Kumna garanyaan jechuudha. Suuta faarsii yaanii bira. Wallaahi ibsaa jechuun dhiira. Wallaahi fakkeenya naaf kan mataa kiyyatti anu waa meeqa irraa fudhadhe fakkeenya. Baradhaa isaarra. Tokkoffaa isaa nama hagayyaa san isa agarsiisuuf bar inni harkee jira bar. Inni moor jaalataa deemaa jiru intala qashtii aadaa ijoollummaa marra intalli akkasii jedhee. Harkee jira bar noo harkee jira irraa itti aansu waan na dura dabreef aannan dhibu jee dubbatee jira bar dubbatii dhaga'u dhagaan malee dubbatee jira bar. Bakka hin ta'u. Amma bariisa qofaa miti hatta faamiliin isalleen bakka kunoo mucaan bareedan tokko maakina kameenaan nu taatee jirti jaa barra. Yaa jecha waluma qabaa Oromoon amma isa qeequ jiranii miti amma kitaaba gurguruu irratti. Barreessuuf gurguruu irrattis Oromoon waan saniif bakka akkamii qaba. Aronoo beekumsa akka beekumsa akkamii qaban jechuu kan ammoo dinqee kan amma macaafa rakkoo qabaa ani yaada qabu na gaafatti ana akka maakii takkatti akka maakitti kitaabni Jawaar Mohaammed kitaaba barreessee gurguru namni siyaasaa tokko waan dalagu jechuun kun sirriidha miti tokkoffaa beekumsa isaa maallaqatti jijjiiree gurguruun mirga qaba jechuudha. Kun roongiidha. Namni keenya tokko maaliif jechuun akka akkanumatti waan kana itti lafee akkumatti isin akka hiiru maal rakkoo qaba yoo irraa fayyadame rakkoon hin jiru bar. Kun tokkoffaa rakkoon hin jiru. Beekumsa isaati beekumsa isaa tokko namni maallaqatti jijjiiree gurgurachuun rakkoo hin qabu jechuudha. Amma isaa kanatti Oromoon maal fayyadamaa jirti?
Hacaaluu maal jenneeti miidiyaa OMN irratti dhiyeessine. Kan hacaaluu miidiyaa OMN irratti dhiyeesse nuyi akkuma beektanitti maal jennee qeerroo jirturraa feerroo bittuu ta'ee feerroo bittuu ta'ee so hojii eegale jechuusi. Galee ammas biratti hacaaluun hojii mataa isaa waan eegaleef maaliif eegalaadhaan malaalas biratti. Maaliif eegalaa kanatti deebi'ee biltsiginnaa ta'ee biltsiginnaa waliin hojjechaa jira jaanii irratti duulan. Warri irra duules ni jira barra ammallee ni jiranii barni fi hin beena jechuudha. Miidiyaa kana qawwat godhanii hacaaluun sanboota dhiyaate jechuudha OMN irratti bifa qeequmsaati namni akka isa qeequ jirutti dhiyaate san difeensi firraa godhuudhaaf akkasii miti akkanamitti akkanaa miti jechuudha dubbii san dubbatee hacaaluun akkasitti kutee jechuudha. Amma immoo maal jedhanii qeerroo jirturraa karra buukii bittutti dhuftee jedhanii ammas. Jawaar Mohammed. Jawaar Mohammed Oromoodhaaf jecha waan hin taane hin jiru. Dhugaa dubbachuudhaaf. Jawaar Mohammed amma yoo harkitanii jirtan erga jechuun biyyoota adda addaa deddeemee dubbachuu eegalee qo'ina obsi. Nyaanne anis beelaheera waata kan nyaanne achi ka'ee mana nyaataa dandhabeera naan jette arruuzi nyaanna jedheetu maannasuma faana deemaa jiru amma kaanee mana biizaa ho'iidhan biizaa ajajje kamiin barbaadnannaan kana barbaaddetti ajajjeta ajajjeetiin jette habiibti ilaali biizaa kana namichaan jetteen naashif jetteen naashif isiin naashif jette Bugeessi jechuudha naashif. Okay. Mee ati amma kana injiraafii qixxama kun ganama fuul nyaatan kana jala afee gubbaarra timaatimiidhaaf wannoo kana naqee inshallah akka gurraatti jabaatu kana harkisee fidi. Habiibti. Ani yadduu keessan nan seesisiina feeta waludha. Garanna gubatee. Ana natti himatina. Inuma cadni nyaadduun jedheen cadni si nyaadduun jedheen dagalee deebitee akka saree lafee alanjitu kana quruttu. Andeeme sobdi jara kanan dhaggeeffatina wallahi laazim. Maal eegee hin deebi'i Migaa'il kee kiyyaaf sodaadhe mana hin nyaadha jettee keessa. Habiibti shinoo. Jara kana dhiisaa hin jedhe. Haadha seenaa dhageeffadhu guyyaa tokko mana foonii wayii nageessitee foon. Waati maaluma waa himaa oltistaa. Ibsii nyaata jettee mana foonii nageessitee. Wallahi achi galee ilkaan kiyya cabe osoo achi galee guyyaa sadii dhayin girgiddaan nu nyaachiftee girgiddaa. Hai ammaaniin godhe nama godhe rakkoo qabanii qaalichi foonii fidee. Haadha ilkaan kee mana siinsii affeerteetti cabe. Eega nu nyaannee fidee kaanee booda maal jedha seeta diqqoo isinii fiichi. Aanaan sirraa cabse foontu sirraa cabse foon re'een dullatti hidha jedha qaalichi maal. Re'een dullatti erga maan nu nyaachifte yaa obboleessa kiyya bar girgiddaa alanchaa oolee maan nu nyaachifte. Re'eetu dullatti hidha hin bilchaatu jee jee. Sa'aatii baddaa dhufte akkuma ofirra hin deebine jechaadhaaf jedha. Duuba akkuma godhu re'ee dullatti isaatu qalee ilkee kan kee cabse foon isaanii malee maakii cabse hagizee dhibba maakii bara kana biddee foon na nyaate. Maallaqan kaffaltanii reesuma ilkaan dhabdee deemtee natti. Wallah maallaqan kaffalu jenna dhee maallaqanii kaffaltee. Ilkaan kee achitti kaffaltee kaatee immoo maallaqa dabalataan kan kaffaltaa. Haadhati nyaata nyaattee deemte jaanii wanti miidiyaarra naasa'uuniif ni jira. Nin kafalee isiin kafalettee qawxii gootee girgiddaa na nyaachistee. Ciao. Amma kana ni baay'attee dubbattee asirratti rabbi sodaadhuti. Anama maal si godhee mee asirra kana himta. Miskintitti maal barataarti inshallah. Yaada faatee deemarra. Haadha faate wanti ajaa'ibu deebiin na gaafate deebiftee kaatee ilkaan keessatti cabe turanii bar. Tokkummaa. Deebii namni hedduun na gaafataa ture deebifte as koomentii jalatti haadha faate ilkaan kee maal ta'e jedhaa jiru beektaa isa deebifte bar. Ilkaan kiyya qaraa ka qaraa cinaa tokkichaan nyaatamee jiru foon sanitti nyaadhee ka'ee foon keessa nagallaan foon qotadee akkana gonaani. Deema mas asiin takkatti siidee akkasitti amma Khayniana. Seenaan ilkaan asiin cabsitee naan jennaan an daa'ima saniif asiin cabse jedheen seenaan asiin buqifteerti beektan jedhan. Kaayi kaan uffadhee jira bar. Inni sana maakii keessatti immoo booskiin keessu turte lamuu taasisaa qabu keessa wayya.
Mana girgiddaa sanii har'a mana eebbisnaa kootta jaldeeta. Habibti ani osootti bu'eeti makii girgiddaa irra hanga qajeelcha malee itti bu'aan. Abdii kiyya sodaadha. Wajjirree baafaa irratti kufi fayyee gaafa seensi aarsite irrumatti kufi. Maan irratti kufte obboleessa fayyee ilaalu minxaafoo wayii si fakkaadha. Amma kii bara ol fuudhee deemaani bara ol fuudhee. Akkamitti ol na fuutee hin deemne si jamar sibiila guddaa qaalicha gaangistaraa kaastee akkamiin na fuutee hin deemne na fuudhu miti na qabdee unaan fiiguu haqa qabda. Asli qabdee deemta kan anaa miti. Indee እንኳን እንትን ራሱ እንትን ጀ እንዴ ከበጫሴ ሚቲ ካሚው ሲንደን ደዋለ ፋጤ አይ ማንች ቤቲት አጤ ማከናፉ ማልጎነ የጣአተም ወላ ብለ ፊኞሮ tachuun illee sibira sirraa tolti nama bakka akkasiitii miti bakka sanii oliititti mul'atu rabbi si haa taasisu nama bakka takka qofaa dhaquu miti nama naannawu rabbi si haa taasisu haqiiqatan wallaahi nama onneeti irraa kabajuu fi jaaladhu tokko rabbi si haa kabaju siif maatii kan keellee akkuma si duuba gaarummaa irraa himnu gaarummaa tana yeroo tokko beekaatuma meeru qiyaafa mana qaraasifadhu si hima quraana kana mana qaraasifadhu maaliif jennaani ejji namaa tunii fi arrabni namaa kunillee waa qabdi osoma gaariin jiru badaallee jira rabbi si haa tolchu hamtuu rabbi waaqalee nu haa nyaachisu itti maa dhadhee foon kana nyaannee du'aa itti goona mana isaatiin nyaachuu haqiiqatan du'aa jabeeffadhu rabbi si haa tolchu aadaa mana kan kee rabbi si haa eegu eegama rabbi si haa taasisu amiin jedhi baabaa kiyya amiin jedhi aslii kiyya badaalleen dhufu mishaalleen dhufu hin kabajja wallaahi dheengadda badaa ta'ee fi miti abdii geetaachoo gaafa inni dheengadda dhufee suufa uffiftee waan na dhagameetu jira na keessa kiyya maaliif ilma sirna guutu ilma arsiin kaleessa kaayoo qabdi kaayoo san guutu ta'uu keetiif wallaahi nan gammada hiyyeessas ne uffifte ima arga rakkatas osuma qarqaartu